Akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii chaanaalii keenya viidiyoo kana irratti wayita telegiraama fayyadamnu maloota baay'ee sasalphaa garuu ammoo hedduu tokko nu gargaaran waliin ilaalla. Sanaan duratti garuu chaanaalii keenya kana subscribe hin goone taanaan ammuma subscribe gochuun maatii nuuf ta'aa isiniin jenna. Viidiyoo kana ammoo like gochuun nu jajjabeessaa. Amma kallattumaan gara sagantaa keenya guyyaa har'aatti dabarra. Egaa telegiraama kana wayita fayyadamnutti wantoonni garaagaraa nu gargaaran hedduu tokko ni jiru. Jarreen kana keessaa inni jalqaba irratti ilaallu wayita telegiraama fayyadamnu ispeeshaalii galgala yeroo humni ifaa yookiinis humni ibsaa gadi bu'aa ta'etti laayit moodiidhaan fayyadamuun ija keenya miidhuu danda'a waan ta'eedhaaf gara daark moodiitti jijjiirree fayyadamuu qabna. Kana gochuudhaafis as irra keessoo kana menuu sarara sadiitu jira. Isa irratti kilikii gootu itti aansuudhaan as biraa mallattoo ji'aatu jira. Mallattoo ji'aa kana irratti kilikii gochuudhaan kallattumaan gara daark moodiitti jirtu jechuudha. So haala kanaan wayita fayyadamtan ija keenyaaf fayyummaa ija keenyaatiif baay'ee murteessaadha waan ta'eedhaaf haala kanaan jijjiirree itti fayyadamuu dandeenya daark moodii jechaadha. Malli inni lammaffaan ammoo namni biraan yookiin qaamni biraan telegiraam akkaawuntii keenya kana fayyadamaa jira moo fayyadamaa hin jiru haak nu jalaa godhee kan jedhu akkaataa itti ilaaluu dandeenyudha. Kana gochuudhaafis menuu sarara sadii kanatti buuna. Itti aansuudhaan seeting as biraa argattu seetingii keessa seenna. Seetingii keessa ergi seennee booda as privacy and security kan jedhutu jira. Isa irratti kilikii goonee keessa seenna. Gara gadii kana irratti device kan jedhutu jira. Device kan jedhu irratti kilikii goona. Akkuma agartan kana this device kan jedhu kuni device yookiin bilbila namni ittiin fayyadamaa jiru as biratti naa baasee jira. Samsung Galaxy kan jedhu kuni kan amma ani ittiin fayyadamaati jirudha. Active sessions warreen jedhan kun egaa bilbilan kanaan dura irratti telegiraama kiyya fayyadamaa ture bilbila ta'uu danda'a yookiin laaptooppii kompiitara illee ta'uu danda'a. As biratti naaf baasa. Ani immoo kompiitara yookiin bilbila biraa irratti fayyadamaa kan hin jirre taanaan warreen asitti liistii godhaman kuni beekamtii kootiin alatti namoota telegiraamii kiyya haak godhanii fayyadamaa jiran jechuudha. So jalqaba wanta kana sirriitti adda baafachuun sinirra jiraata. As biratti kan liistii godhamee jiru kuni bilbila nama ittiin fayyadamaa jirudha. Active sessions jedhee kan gara gadi jiru kun ammoo kanaan dura tariitii kompiitara irratti yookiin bilbila nama biraa irratti telegiraama keessan loogiin gootanii jirtu taanaan meeshaa sana irratti ammallee akkaawuntiin keessan jira waan ta'eedhaaf as biratti liistii isinii godha. Isin garuu bilbila yookiin kompiitara kan biraa irratti hagammaa loogiin gootanii hin jirtan garuu ammoo liistii kana keessatti maqaan kompiitaraa fi maqaan bilbila garaagaraa tarreeffamee kan jiru taanaan telegiraam akkaawuntii keessan qaamni biraan itti fayyadamaa jira. So kana dhaabsisuudhaaf yookaanis immoo namni biraan akka inni ittiin fayyadamne gochuudhaaf as biraa terminate all other sessions kan jedhutu jira. Kanarratti kilikii gochuudhaan terminate jechuudhaan bilbila yookiin kompiitara kanneen biroo beekamtii keenyaan alatti fayyadamaa jiran hunda erga akkaawuntii keenya baafachuu dandeenya. Amma akkuma agartan tokkittii akkaawuntii keenya kanaa irrattidha kan telegiraamii loogiin ta'eetii jiru jechuudha. So haala kana fakkaatuun telegiraama keenya qaamni biraan akka inni seeraan ala hin fayyadamne dhorkuu dandeenya. Inni itti aanu kan biraan telegiraam keenya kana wayita fayyadamnutti namni biraan yookiin qaamni biraan bilbila keenya kaasee akka inni keessa seenee hin fayyadamne karaa ittiin dhorkuu dandeenyudha. Fiizikaalee namni bilbila keenya kana nurkaa fochuu danda'a. Wayitatti ilaannutti eeyyama keenyaan ala telegiraama keenya seenuu hin qabu waan ta'eedhaaf telegiraama keenya look gochuu dandeenya. Kana gochuudhaafis ammoo as menuu sarara sadii kana keessa seentu itti aansuudhaan setting privacy and security passcode lock kan jedhutu as bira jira. Isa irratti kilikii goonee as biratti passcode yookiin passwordii galchina. Ani amma fakkeenyaa fi kana galcheen sin agarsiisa. Kunoo paaskoodii itti galchadheera lakkoofsa dijiitii 4. Paaskoodii kana ergiin galchee booda menuu itti aanu naaf baasee jira. Menuu kana keessatti ammoo unlock with fingerprint. Fingerprint kiyyallee fayyadamuudhaan unlock gochuu yookaanis banuu nan danda'a telegiraamii kiyya kana yoon oonii godhe jechaadha. Amma akkuma agartan kana irra keessoo kana irratti mallattoo furtuu naaf fidee dhufeeti jira. Mallattoo furtuu naaf fideera. Mallattoo furtuu kana irratti kilikii gochuudhaan egaa telegiraamiin kiyya kanaan booda wayitan appicha banutti akka inni paaswordii na gaafatu gochiisuu danda'eera. Kun akkuma agartan kana wayitan banutti wayi fingerprintii wayi dagmoo paaswordii akka galchuu na gaafataa jira. Paaswordii wayitan itti galchu haala kanaan naaf banaa jechuudha. So qaamni biraan
telegiraamii keenya kana bilbila nurkaa fuudhee akka inni hin seenne kan nutti daangessuu dandeenyu paaskoodii yookiin paaswordiidhaan telegiraama keenya kana cufuudhaan jechuudha. Inni kan biraan immoo fi malli inni baay'ee murteessaa ta'e two step verificationidha. Namoonni hedduun mala kana ittiin fayyadamanu. Mala kana itti fayyadamuu dhabuun jaraa immoo akkaawuntiin telegiraama jaraa akka inni jalaa haaka godhamuuf yeroo hedduu sababa ta'a. Two step verification kana jechuun maal jechuudha? Telegiraama keenya kana wayita loogiin goonutti lakkoofsa bilbilaa keenyatti gaafa galchinu kallattumaan dhaabbanni telegiraam dijitii koodii gara sim kaardii nuti akkaawuntii ittiin banachaa jirru irratti nuuf ergaa. Koodii sana yookiin dijitii sana wayita itti galchinutti kallattumaanidha kan inni gara akkaawuntii telegiraama keenya nu galchu. Kana jechuun namni tokko sim kaardii yookaanis bilbila keenya argatee jennaan kallattumaan gara telegiraama keenya akka waan seeneeti. Kana daangessuu dhufe egaa two step verification kun. Two step verification kana on wayita goonutti garuu namni tokko bilbila keenya yookiin sim kaardii keenya argatee gara meseejii telegiraamii irraa ergameef itti galchuudhaan wayita inni akkaawuntii keenya loogiin nan godha jedhutti paaswordii dabalataa akka inni gaafatu mala ittiin gochiisnudha. Kana gochuudhaafis menuu irra keessa jiru kanarratti kilikii goona. Seetingii seenna. Itti aansuudhaan privacy and security arganna. As two step verification kan jedhu jira. Asirratti kilikii goona. Amma two step verification kiyya off ta'ee jira waan ta'eedhaaf set password jechuudhaan as biratti password galchaa fi fakkeenyaaf ani 1 2 3 4 isinitti agarsiisuuf kanan galchaa. Next jedhaani re-enter password irra deemin password galchinaan jechaa jira. Password hinti kaayadhunaan jechaa jira. Password kiyya yoon akka carraa dagadheef wantan password kiyya sana ittiin yaadachuu danda'u hinti as irratti galchuudha. Yoo hin barbaanne skip jettanii bira darbuu dandeessu. Inni kan biraan itti aansuudhaan recovery email kan jedhu as biratti nuuf dhufa. Inni kun baay'ee murteessaadha. Two step verification koodii keessan yookiin password keessan kana yoo dagattan mala isin ittiin recover gootanii irra deebiin password keessan argachuu dandeessan emailidha. Emailii keessan irratti koodiin sun isin ergama waan ta'eef email akkaawuntii keessan asitti galchaa isiniin jechaa jira. Emailii qabdu taanaan emailiitti galchuudhaan verify gochuu dandeessu. Emailiin qabdan taanaan ammoo skip gochuudhaan bira darbuu dandeessu. Skip wayita gootanitti garuu password keessan kana irraanfachuu hin qabdan. Password kana dagattan yookaanis irraanfattan taanaan akkaawuntii telegiraamii keessan kun isin jalaa deleted ta'uu danda'a waan ta'eef two step verification wayita on gootanitti password itti galchitan kana tasuma dagachuu hin qabdanu. Skip jettuuni yoo emailii hin qabdan taatan san booda return to setting. Amma two step verification kiyya akkuma agartan kana on ta'eetii jira. Kun security dabalataa telegram account kiyyaaf ankaayaa jirudha jechuudha. Namni takka sim card kiyya argatee telegram account kiyya login godha wayita jedhee message dhaabbanni telegram erguuf itti galchutti automatically passwordin amma galche kana itti aansee nama sana gaafata. Namni password kana ammoo ana malee namni biraan hin beeku waan ta'eedhaaf salphumatti account kiyya seenee fayyadamuu hin danda'u namni suni jechuudha. Inni itti aanu setting nuti beekuu qabnu telegram kana wayita fayyadamnutti egaa data hedduu yookaanis maallaqa nu jalaa kan fixaa jiru taanaan setting sirreessuu qabnudha. Sunis data usage keenya sirreessuu qabna. Menu irra keessoo kana keessanii seenna. As bira setting ni arganna. Tiyan Sudan data and storage kan jedhu kana keessa seenna. When using mobile data kan jedhu kun on ta'e kan jiru taanaan kana mobile data internet kana yookiin telegram fayyadamaa kan jiru taanaan automatically media garaagaraati kan inni banu. Kana jechuun photo, video, file garaagaraa jarriin kun on ta'anii jiru. Wayita group garaagaraa, channel garaagaraa daawwannutti automatically tunu eeyyama keenyaan alatti video, file, photo wantoota garaagaraa load godheefumaaf bana. Kun immoo maallaqa hedduu akka nu jala fixu godha. Kun akka hin taaneef ammoo setting kana off gochuu qabna. When connected to Wi-Fi when roaming jarreen kana yoo akkanaan dhiistanis rakkoo hin qabu. Auto play media kana irratti ammoo jarreen kana lamman off gochuu qabdu. Automatically GIF fi video garaagaraa akka inni play hin goone automatically play kan godhu taanaan maallaqa hedduu nu jala fixa. Nuti kan barbaanne filannoo keenyaan bannee ilaaluu qabna malee ofiisaatiif automatically banee kan nuuf dhiyeessu taanaan maallaqa hedduu nu jala fixa. Jarreen kana off gochuu qabna. Haala kanaan baasii keenya yookiin maallaqa nurraa fixaa jira taanaan sirreeffachuu ni dandeenya jechuudha. Inni itti aanuuf inni kan biraan ammoo namoonni tokko jiru kan gruupii garaagaraa keessatti chaanalii garaagaraa keessatti fedhii fi eeyyama keenyaan alatti kan aadii nu godhan kan akkamitti ofirraa hambisuu dandeenya. Menu keessanii seennaa settingii keessa galla. Itti aansuudhaan privacy and security arganna.
as gara gadii kana irraa group and channel kan jedhu kun everybody irra jira amma. Kana keessa seenuudhaan who can add me to group chats kan jedhu jira. Nobody irra keenye okay goona jechuudha. Saa kanarraa kaasee namni kamiyyuu group kamirrattis channel kamirrattis add nu gochuudhaan nu jeequu hin danda'u. Dabalataan isuma irratti ammoo namoonni tokko tokko namni haaraan nuti hin beekne Telegram kana irratti nutti bilbiluudhaan kan nu jeeqan taanaan koolii yookiin illee waamicha illee off goone yookiin block goone akka namni kamiyyuu nutti hin bilbille daangessuu dandeenya. Kana gochuufis menu keessa erga seennee booda setting privacy and security as bira call kan jedhutu jira. Koolii kana irratti kilikii goone nobody filanna. Namni kamiyyuu Telegram irratti nutti bilbilee nu jeequu hin danda'u jechuudha. Inni itti aanuuf inni kan biraa ammoo as bira nama fakkeenyaaf meseejii garaagaraa chaatii garaagaraadha kanan fayyadamaa jiru kanan barreessaa jiru. Kana keessa meseejiin akka iccitiitti qabachuu qabu yookiin immoo asirratti akka inni hin mul'annee fi kanan dhoksuu barbaadu jira taanaan hide godhee bakka biraa dhoksuu ol kaayuu nan danda'a. Fakkeenyaaf ani meseejii kanan dhoksuu barbaada yoo ta'e cuquliisa dheeraa yookiin long press meseejii kana irratti gochuudhaan irra keessoo kana menuu sarara sadiitu jira. Isarran deema itti aansuudhaan menuu naa dhufan kana keessa hide kan jedhu jira. Hide kana irratti gaafan kilikii godhu automaatikaalii kun asirraa chaatiin amma dhokateeti jira mul'atu. Chaatii kana immoo access gochuuf yookaan isa argachuudhaaf mallattoo ijaa as bira jira. Mallattoo ijaa kana irratti gootan kilikii godhu namni biraan seenellee ilaaluuti hin danda'u. Yoo Telegiraamii kiyya banaa jiraate argate chaatii kana ana qofaat arguu danda'a. Maaliif web fingerprintii yookaan ammoo password kiyya akkan itti galchuu na gaafachaa jira. Fingerprintii wayitan itti galchutti kunuu naaf banee jira. Kana ammoo bakka duraan itti immoo deebisuudhaaf long press goone menuu kanaan hide goone achi deebisuu dandeenya. Chaatii barbaadan haala kanaan dhoksuudhaan namni tokko yoo Telegiraamii keessan seenellee akka inni hin agarre gochuuti dandeessu. Inni kan biraa ammoo dabalataan kan nuti isinitti agarsiisuu barbaannu meseejii barbaadan tokko save gochuudhaan ol kaayachuu. Kana jechuun fakkeenyaaf ani chaanalii keenya irraa poostii garaagaraa jiran keessaa poostii dhedheeraa garaagaraa dubbisuu danda'a ta'a. Wayita kana keessatti mata dureen na hawwatee dubbisuu kanan barbaadu jiraachuu mala. Garuu ammoo ammatti dubbisuuf sa'aatii natti fudhata. Ani immoo ariifachaa kanan jiru taanaan save godhee ol kaayachuudhaan yeroo biraa dubbisuutii nan danda'a. Kana gochuufis meseejii barbaadan irratti al tokko kilikii gootu. Sana booda save to saved cloud save to saved message kan jedhu jira. Isa irratti kilikii wayita gootan message saved to cloud nuun jedha. Save godhanneeti jirra. Ka save godhanne kana immoo argachuudhaaf menuu keessa seennaa. Ergi menuu keessa seennee booda as bira mallattoo kanatu jira. Mallattoo kana irratti wayita kilikii goonu kunoo meseejii nuti amma save goonee fi kanneen kanaan durallee save goone as keessatti argachuuti dandeenya jechuudha. Inni kan biraa ammoo GPS fayyadamnee namoota naannoo keenya jiran Telegram irratti arguu dandeenya. Kunis maal goona menuu keessa seenuudhaan people nearby kan jedhu jira. Isa irratti kilikii wayita gootan kunoo namoota naannoo keenya jiran hanga namoota naannoo 95 naaf baaseeti jira. Gruupii garaagaraa illee as biratti naaf tarreessaa jira. GPS fayyadamuudhaan namoota naannoo keessanii fi gruupii garaagaraa naannoo keessan jiran illee argachuutii ni dandeessu. Egaa waan Telegram irratti seetingii garaagaraa nu fayyadan hedduutu jiru. Kutaa kana keessatti kanadha kan nuti isiniif qabannee dhiyaanne. Sagantaa taanuun ammoo mata duree biraa qabanneeti kan nu dhiyaannu ta'a. Gabaabaadhumatti egaa sagantaan keenya guyyaa irraa kana fakkaata. Viidiyoon kun isinitti toleera taanaan like gochuudhaan nu jajjabeessaa. Chaanaalee keenya ammoo subscribe goone taanaan ammallee subscribe godhaatii maatii nuuf ta'a. Sababiin isaa viidiyoo nuti kanaan booda gadhiisnu hundi simbira yeroo yeroon akka ga'uuf subscribe gochuutu isin irra jiraata. Sagantaa itti aanuun hanga wal agarutti turtii gaarii galatooma.